Miidhaan dubartootaaf daa'immanii dhaloonni miidhamoo dubartii miidhamoo jechuun biyyi miidhamoo jechuudha. Daa'imman miidhamuu jechuun immoo egereen biyyaa cabuu jechuudha. Kana jechuun daa'immanii fi haati dubartiin duuti yeroo malee duuti haala malee dubartootaaf daa'imman irra waan salphaatti irraan ga'an kan jiru muraasa keessaa tokko waraana. Dubartiin yoo jiraatte biyyi jiraatti. Dhaloonni itti fufa, labanni itti fufa. Dubartiin ilma deessi, intala deessi, labata itti fufsiiste jechuudha. Kana jechuun dubartiin biyya. Biyya jechuun immoo biyyeedha. Miidhaan dubartootaaf daa'immanii dhaloonni miidhamoo dubartii miidhamoo jechuun biyyi miidhamoo jechuudha. Daa'imman miidhamuu jechuun immoo egereen biyyaa cabuu jechuudha. Kana jechuun daa'immanii fi haati dubartiin duuti yeroo malee duuti haala malee dubartootaaf daa'imman irra waan salphaatti irraan ga'an kan jiru muraasa keessaa tokko waraana. Dubartiin yoo jiraatte biyyi jiraatti. Dhaloonni itti fufa, labanni itti fufa. Dubartiin ilma deessi, intala deessi, labata itti fufsiiste jechuudha. Kana jechuun dubartiin biyya. Biyya jechuun immoo biyyeedha.